Ashama akkam jirtu fayyaan bakka jettan hundatti sinaa qabu nageenya waaqayyoo isin wajjin haa ta'u kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas deeggartoonniif yaadan waan hundaan nu bira jirtan hundi keessan qaamni mootummaas ta'ee miti mootummaan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin wajjin haa ta'u jecha arrammoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kallattii biiroo keenyarraa yookaan waajjira keenyarraa kara keessanitti sagalee isinitti dhageessisuuf gadi dhufnee jirra. Baga nagaan waliin geenye ijji hamtuun nurraa haa jaamtu, ijji gaariin nu haa laaltu, gurri hamaan nurraa haa duudu, gurri nagaa qabu immoo nu haa dhaggeeffatu, sammuun nagaa nu haa hubatu. Sammuu booraan bujjaajaan nurraa haa caccabu, nurraa haa maraatu, nurraa haa deemu. Hundi keessan akkam jirtu ummata sammuu misoomaa, ummata yaanni laalchisaa gaarimmaa qabu, ummata hammachuu beeku, ummata Oromoo, ummata Itoophiyaadha. Akkam jirtan nagaa keessani ummata Itoophiyaan jenne yookaan ummata Immiyyeen jenne ani ummata Itoophiyaan jedhe. Ummanni Itoophiyaa akkam jirtu? Ummanni Itoophiyaa eenyuun dhuume? Ummanni Itoophiyaa akkam jirtu fayyaa keessan? Ummanni Itoophiyaa akkuma beekamu sammuun isaa hojiidhaan beekama. Ummanni Itoophiyaa akkuma beekamu hammachuun beekama. Ummanni Itoophiyaa akkuma beekamu wal jaalachuu, wal kabajuu, wal dhaggeeffachuu, tasgabbaa'uu, rakkoo jiru nageenyaan hiikkachuu, taa'ee wal mari'achuu, taa'ee waan mari'ate irratti immoo furmaata laachuu, akkasumas ilmaan ijoollee baagadaa sirna gadaatitti kan bultuudha. Ummanni Itoophiyaa Oromoo, ummanni Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa kun sadeen isaaniitiyyuu yeroo biraatitti immoo bittin goonee zarzar goonee adda babaasnee sirriitti isinitti himna. Itoophiyaa Oromiyaa miyaaf kan qabanii fi moo kan qaban garaagarummaan isaanii baay'ee haa bal'atu malee garaagarummaan isaanii nama miidhu. Garuu miyaan kun xiqqoo rakkoo qabaa. Ishii rakkoon ishii xiqqoodha. Ishiis adda baasnee walitti himna. Hayyee kara waldaa keenyatti deebina moo amma kara misooma keenyaa kara guddina keenyatti deebina. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa oduun dhalatin ilkaan baafatee oduun dhalatin lukti isaa deemuu baratee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa maqaa argatee waggaa lammaffaan isaa guyyaa gaafa 11 ji'a 9/2014 guuttatee jira. Haa ta'u malee waggaa lama keessatti maal hojjete akkuma miila darbee guyyaa gaafa 30 ji'a 8ffaa akkuma isiniif gabaasuu dandeenye guddinaan miidiyaalee biyyattiitti sadarkaa waldaa keenyatti dhiyeessinee jirra. Amma immoo ji'a kana dhumarratti faafrikeeshin guddina guddaa waan irra jiru waan ajaa'iba isin jechisiisu immoo isin galmeessisuuf isin hubachiisuuf isinitti agarsiisuuf guyyaa gaafa 27 ji'a 9ffaa 2014tti immoo waaqni yoo itti guutame beetti keenya nagaa hoo ta'e magaalli keenya nagaa hoo ta'e burjaaja'aan biyyattii walii gadi dha'u warri guyyaan itti dukkanaa'e warri sammuun isaanii dhiigaan machaa'e warri olaantummaa malee walqixxummaa hin barre warri biyya gate biyya irratti ibidda lokkosee ibidda bobeessee lafa jala badee biyya ormaatti baqachuu bare warri bargarii nyaachuu bare warri of afuufuu bare nageenya keenya hoonuu kennan waaqni hoo isaan nurraa qolee nuti waa'ee bu'aa dadhabbii keenyaa isinitti agarsiisuuf ammas kutannee kaanee jirra. Yaa ummata keenya nu faana ta'a, nu deeggara, yaadan nu gargaara, nu biraan hin fagaatina. Kanaaf caasaan keenya hunduu cicciminaan hojiitti jira. Bakka laafe immoo amma itti kaana. Anis obboleessi keessan aarsaa tana dura tureen hadhaa na keessaa ba'ee dhumne wajjin rakkachaan tureeyyuu guyyaa 15f mana yaalaa ciisnee of keessaa dhibee ija qabu, afaan qabu, gaafa qabu andur deemi nu keessaa awwaale nu keessaa baasee jira. Waaqayyoo waaqa nuuf galateeffadhaa. Oduu dhibamuun keenya rakkachuun keenya rakkoon keenya oduun beekamiin rakkoo jalaa farfannee kaane akka joobiraa
kaanee jirra muuxannee kaanee jirra ammas taanan haaromnee jirra humni keenya dabalee ka'ee jira kanaaf duubatti hin jennu isinis kabajamtoonni keenya hundi keessan yaada keessan sassaabuun tokkummaa keenya filachuun du'anii galuu salphaa motii ulfaataadha an du'a kan beeku kan du'ee galeedha gubaa ibiddaa kan beeku kan gubateedha isinis annu gubanne nu haa ga'u isin lammaffaa nu wajjin nu gubatinaa amma yeroon kun yeroo hojjetan yeroo waliin taanuudha imma dhibee amma isiniin jedhe kanaan wal qabatee viidiyoo isaatiin obboleessi keenya joornaalizimiin yookaan gaazexeessaan keenya Hacaaluunii fi akkasumas immoo gammachuu kaameeramaaniin keenya gammachuu lammeessaa waliin ta'uudhaan dookumentarii viidiyoodhaan hojjetanii kan suurota wajjin isiniif galakkisan ta'u yeroo dhiyootti qabatamaan ragaa qabnu ragaa barri nu keessatti awwaalee darbe akkamitti nu keessaa bahee akkamitti qulqullaa'ee dhibee keessaa baanee jirra galatoomaa dhibeen ilaalcha immoo ummata keenya martu keenya keessaa ilaalcha jal'aan nu keessaa bahee qajeelaan tokko nu godhee walitti nu haa fidu ilaalcha siyaasaa of keessaa dhaabuu qabna ammas ilaalcha siyaasaan ta'u karagaltee keenya bara waggaa lamaan kana keessatti arganne keessatti waggaa tokkoof ji'a 8ffaa udunguutiin arganne keessatti akkuma agartan kana kinooti waancaa yookaan immoo geeba sadarkaadhaan kiristaaloo jedhama goota warraa sadii nagdee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa jechuudhaan bulchiisa magaalaa hoolotaatirraa kan arganneedha akkasumas bulchiisa kutaa magaalaa kolfeetirraa kan arganneedha kunis bulchiisonni akkamitti nu faana jiru kan jedhuudha kolfeerraa kan arganneedha adda duree nageenya ta'uudhaan hayyee kunis sadarkaa kutaa magaalaa Laaftootti kan arganneedha kabajamtuun kantiibaa magaalaa Finfinnee guyyaa gaafa 24 ji'a 4ffaa 2013 magaazanoota yookaan mana kuusolee ja'an kutaa magaalaa Laaftoo jammoo tokko keessatti argaman gaafa bannutti kan badhaafamneedha kunis caasarraan kan badhaafamneedha inni guddaan kun international cooperative or international amnesty dhaan wal qabatanii warreen amantaa fi amantaa akka addunyaatti warreen jiran bifa nageenyatiin nageenya irratti wajjin dhaabbachuu keenyan kan ka'e leenjii nageenya irratti kennuu keenyan kan ta'e kan ga'e ambaasaadara nageenyatiin kinootii argannee jirra bifa kanaan arganne egaa waldaan keenya kaa waggaa tokkoof ji'a 8 keessatti galtee kana gurguddaa argatee jira waldaa meeqatu waggaa 20 keessatti kana argate waancaa tokkoyyuu dhabee rakkate yan jedhuuf immoo gaafii qabna kana hundaaf kan nu fichisiise kaa ijaaramni keenya cooperative commissioniti ijaaramni keenya cooperative commissionidha cooperative gamtaan caffee use multi-purpose cooperative society association alemiti ajaa'iba rabbiiti itti gaafatamummaan isaa kan murtaa'e mootummaa of danda'e mootummaa misoomaa mootummaa guddinaa mootummaa diinagdee an of danda'e waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala kanaaf namni miseensonni waldaa kanarratti jirtan hundi keessan abdiin kutatinaa kana qofas mati ganda caffee yookaan mandara caffee jennee sadarkaa magaalaa Finfinneetti ijaarsa manneen jireenyaa miseensa qofaa fudhu ta'in miseensafis hamba bal'isee hammatu caffee mandar an jedhu Amaariffaan caffee mandar yookaan immoo naannaa ganda caffee kan jedhamu waan hundaa ofiin ga'umsa godhatee raawwii isaa harkaan gaatee ramaddii eeggataa jira akkuma kabajamtuun kantiibaaf guyyaa hin gaddaatis torban darbe keessa ibsa laachaa turan ministeerri manneen jireenyaatis manneen yookaan misooma magaalaa federaalaa manneenii akkuma ibsaa turan nus
ramadamtoota waldoolee keessaa tokko ta'uu keenya isiniif ibsaa. Baga gammaddan, baga isinitti tole, nutti tolaa jira, isinitti isaa tolu, ammas hin wacnu, hin wacinaa. Annu jibbitanis, annu jaalattanis, annu deeggartanis galatoomaa. Miseensa keenya kan taatan garuu abdii keessan karaa amantaatti jijjiirradha. Abdii keessan karaa amantaatti jijjiirradha. Nyaataan baraa nu keessan jiru, hattuun nu keessan jirtu, galtuu gantuun nu keessan jirtu, gandummaan hin jirtu, firaan, maaliin, gosaan, manaan, maatiin wal harkistee biiroo keessatti wal sakassakuun nu keessa hin jirtu. Baddi malee saree ijanni kan akkuma jedhu Oromoon beeloftee dhumti malee firummaadhaan wanni wal qacaran, wanni of qacaran hin jiraatu. Caffee miidiyaa ama ispiliingii Ingiliffaa makamuudhaan caffee miidiyaa jettanii sabiskiraayibii, laayik, sheerii gochuudhaan odeeffannoo keenya yeroo marasa akka nu hordoftaniif kabajaan isin gaafanna. Miseensi keenya 1155 dha. Sabiskiraayib kan godhee jiru agaarraatti 662 dha. Kuni salphina. Jaaladhus jibbis. Sabiskiraayib gochuun kan kee sanyii dashuutiif motii, Hacaaluu Guddisaatiifis motii, Gammachuu Lammeessaatiifis motii, caffee fi caffeedhaaf kun immoo sumaafi. Kanaaf duubatti hin jedhinaa. Seenaa galaa aga danda'ama ta'een waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa waan hojjetu hunda isaa oomisha daakuu amma waa'ee shunkurtii, waa'ee kuduraa muduraa keessaa ba'uuf deemaa jirra. Ekspoortii gochuuf deemaa jirra. Ekspoortii ni goonaa, akkamitti deemnaa, isas raawwirratti isinii finnaa, eeggadhaa. Inni kana biraatiin caffee tuuris karaa geejjiba konkolaataa tuuriitiin sirriitti hojjechaa jirra, irratti hojjechaa jirra. Akkamitti deemna, eenyu wajjin hojjanna, maal irratti hojjanna, isas nu eeggadhaa. Diinotni keenya hoo wal marshu, nu immoo jidduutti waan jiru fuffunaannan naka. Sodaachisaan diina keenya baqatee jira. Baqataa girrisaa jedhan, nu immoo baqataa jenneen. Nuun mangaa jedhan, nu immoo mangaagaa keenyatti daabboo galfannaa. Isaanin immoo chaaw jennaan immoo chaaw nagaatti yaa gurraatti. Obbo jechuun hin hojjetu, hin ta'u. Obobsi korbee careetifuu hin taane, yookaan hin gurgursiise, yookaan hin qalchisiise. Kanaaf obobsaan re'ee yookaan hin tumsiisaa jechaadha. Burii qabee hiisisee duubatti waxxarsiisee tumsiisa. Akka maal ta'uuf? Akka tumaalecha ta'uuf, akka coomuuf, akka obobsa dhaabuuf. Kanaaf eeyyan dhagna qabachaa jiru. Obobsi waan baay'ateef dhagna qabaan kun garuu ija qabaa oduu ta'e natti tola hin taane malee dhagna qabuun kun garuu itti jabaatu. Kanaaf kabajamtoonni keenya hojiin qofaa mo'annu, misoomsuun haa mo'annu, qeequu haa dhaabnu, mootummaa wajjin haa dhaabbannu, mootummaa haa deeggarru. Yeroo nammaa yeroo Oromoon addaan dhaabbatu oduu hin ta'in yeroo Oromoon wal bira dhaabbatu, yeroo kutannoo wal cinaa dhaabbannu, yeroo mootummaa keenya cimsinu, yeroo kan dogongora keenya gorfannu, yeroo kan immoo dadhabe jabeeffannu, yeroo itti kan wallaalaa keenya deeffannu, mootummaa keenya cimsan, isa falmatus, isa qabsoo irra jirus, qabsoo morkii irra jiru maaliif morka kan jedhus, morkiin mirga maaliif morkitees hin jennu, maaliif immoo morkuu dhoobitas hin jennu, garuu jidduu dhaabbannee walitti finnee gorsuuf, tokko godhuuf, walitti da'uuf, tokkummaa dhuumuuf, fincaan ijoollee abbaa gadaa ta'uu isaanii isaan barsiisuuf kutanneen kaana jabaannee deemuu qabna. Yeroo ammaa kana Oromoof kan jiru Oromoo qofa. Oromoof kan jiru Oromoo qofa. Oromoon alatti kan jiru hundu kun fira Oromooti, kun
soddaa Oromooti. Kun immoo ollaa Oromooti. Kun badii Oromooti. Mortuu, budaa, tumtuu, fugaa isaan kun hunduu Oromoo irratti bulbuu ta'anii qindaa'anii balleessuuf kutatanii yeroo kaan kanatti namni Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu yeroo ammaa kanatti Oromummaa isaa ibsuuf walirraa meeshaa gaddeeffatee walitti qindaa'ee diina walootitti meeshaa isaa garagalfachuu qaba malee walitti garagalchuun yeroo ammaa kana dadhabbinaa yookaan dhalataa Oromiyaati malee Oromoo miti. Dubbataa Oromooti malee Oromifaati malee dhalataa Oromoo miti. Kana of eeguu qabnaa. Keessa keettoon jirti. Of eeggachuu qabna. Kanaaf jabaachuu qabna. Eenyumtuyyuu yeroo dhiyootti waltajjii cimaa golaa gola jennee waltajjii cimaa hin qopheessina. Paartolee hundaa soraa takka jalatti hin yaamna. An dhufe kabaja qeerrootiif, kabaja qarreetiif, kabaja Oromootiif, kabaja sabboontootaatiif, kabaja ayyuu Oromootiif, kabaja abbootii gadaatiif, kabaja haadha siinqee Oromootiif, kabaja qeerroo an alaa biyyatti galchee bosona keessatti ammas jiraachisu. Kabaja qeerroo ofii dhiigee, ofii cabee teessoo jala kaa'e jecha hunduu soraa tokko jalatti akka argamaniif ilaalcha keenyas ilaalcha isaaniitis akka lafa kaa'anii fi fedhii uummata Oromoo akka hubataniif waamicha ingoonaa yeroo xiqqoo booda yeroo muraasaan booda hin yaamna. Guyyaa muraasaan booda ji'oolee kana keessa hin yaamna. Ji'a 2 ji'a 3 keessatti yaamuu dandeenya. Obsaan nu eegaa. Garuu of eeggannoon kan barbaachisu hammeenyaan nurratti hojjechuuf kan deemu kamiyyuu hin keessummeessinu. Tarkaaffii fudhachuuf kan dhufu kamirrattu nus tarkaaffii fudhachuuf qophaa'udha. Kamirrattu nageenyaan kan nutti dhufu hundaafu nageenya inni dhufu san caala nageenya caalu yoo jiraate isa caallee mul'achuuf nageenyaaf qophaa'uta nuti hundaafu. Kanaaf of eeggannoon walitti dhufuu qabna. Wal jaalanaan ofitti dhufuu qabna. Walitti dhufuu qabna. Diqaaltonni Oromiffa dubbattee Oromoo hin taane garuu Oromoo irraa harka ishee fi afaan ishee qabachuu qabdi. Taa'uu qabdi. Diqaaltonni ammas nan deebisa diqaalaa daaftaraa dhaabbachuu qaba ammas. Masqalii amma kokkee isaatirraa amma laphee handhuura isaatitti gadi rarraasa Oromoo afaan quuqama jechuun hin danda'amu. Kana waan jedhu daaqonoota barattoota warra Ortodoksii luboota mana amantaa Oromootii miti kanan jechaa jiru. Luboota Oromoo kan qees balaayinaa jala qeesis balaayii jala kan jiran oduu hin ta'in jiru warreen lafa Oromoo nyaatan daaqonoonni Oromiffa baratte abbaa caadaa baratte qubee walitti qindeessite gudeeda qubeetiin kan biyya fixxu kan nama arrabsaa ooltu kan Oromoo walitti naqaa ooltu barreessuu kan baratte kan dubbachuu baratte garuu dhiigni ishiitii fi lapheen ishii diinaaf alagaa Oromoo kan taate hundi adabattee taa'uu qabdi. Ammaa booda Oromoo fuuffatee wal adda baasuu baree jira. Calqabee jira. Fuuffachuudhaan akkatti funyaan kanaan fira funyaan kanaan alagaa adda baasuu calqabnee jirra. Akka duratti nyaaraan akkatti walii gallatseen hidhiidhaan jennee walii gallatseen funyaaniin akkatti walii gallala akkatti funyaanii walii galuu calqabnee jirra. Gadhee dhaggeeffadhu adabadhu taa'ii barri kun bara kasaaraa keetitti. Dammaqiyaa Oromoo jirra jirtuu warra jedhan jedhaa kan ture qaroo keenya qara ummata Oromoo acee ija keessatti erga jaamsanii asitti nurraa fudhatanii nuyi jirra jirtuu waggaa dhiisnu isaan immoo alleen wayi jechuu calqaban. Allaachi wayi jechuu calqaban. Sababni isaa sammuun dhagaan waan haaraa uumuu hin danda'u qaba. Sammuun dhagaan kan namaa hatu malee kan ofii alaquu hin danda'u. Oomishuu hin danda'u.
This is stupid people. Ummata dhagaa, ummata yoomuu hin galleef, ummata of hin beekne, goojee dur yuusanii nama nyaatu. Amma yuusuu dhiisanii barooduu calqaban. Akkuma lukkuun haatee albee ittiin qalamtu baasti jedhame kiinno tire chaw. Kanaaf kabajamtoonni fi jaalatamtoonni kan keenya kan taatan Oromoo kan taatan qofa oduu hin ta'in Oromiffa kan dubbattan Oromiffa dubbattan oduu hin ta'in Oromiffa hin beekneef jabaadhaa. Oromiffa hin beekne baay'eetu jira yaa Oromoo. Ofiif fokkisiisin, hin gowwamin, quba kee ofirraa hin kutin. Oromiffa hin beekne dhalataan magaalaa Finfinnee keessaa dhalattoonni magaalaa Jimmaa baay'eetu jira. Dhimma Jimmaatiin wal qabatee waan baay'ee waan dirqisiisnu qabna, waan isiniif ibsinu qabna, waan ajaa'ibaa qorannee dhufne nama gaddisiisas. Akkuma dookumentarii keenya tanaan dura gaazexeessaan keenya Haacaaluu Guddisaa isinii dabarsuu danda'e waan ajaa'ibaa ani immoo isiniifan ibsa irra deebi'ee isiniifan ibsa sirritti waan nama gaddisiisutu jira Jimma keessa. Bulchiisni Oromiyaadhaa ariitiidhaan dafee muummichi ministiraatis dhalataa bashaashaa akka ta'uu isaatitti dafee Jimma irratti furmaata laachuu qaba. Kanaan wal qabatee waan baay'eetu jira viidiyoodhaanis akkuma waraabamee jiru haasaa kiyyaan wal qindeessaa immoo isiniifan ibsa. Baay'ee nama gaddisiisa. Oromiyaa jechuun namatti ulfaata. Jabaannee cimnee ka'uu qabna. Kanaaf waldaan keenya wanni hunduu ifa yeroo mara ifa nutti yeroo mara ifa dukkanni nu fuuldura hin jiru. Jabaadhaa cimaa galatoomaa horaa bulaa hin deebinaa diinni keenya biyyaa lixxu nu walaa kaanu harka walaa qabannu waliin gadhiisnu tokkummaa naa dagaagu. Thank you. Galatoomaa.